ajandaa mata duree seenessa waloo ijaarsa biyya sabdaneettiif jedhu ajandaa guddaadha. Ajandaa wal falmisiisaadhas. Seenessi waloo maali? Seenessi qeenxu jedhamu maali? Kamtu biyya fayyadaa? Maaliin ifaa? Humni seenessaa immoo akkamiin hubatamaa? Seenessi kaleessaa maal fakkaata? Seenessa kaleessaarraa maal buufanne? Akka biyyaatti immoo kisaaraan nutti dhufe maali? Ammoo sanarraa barannee akkamitti deemnaadha giddu galeessa kan godhatu. Seenessi kun immoo humna qaba. Humna qabaa biyya ijaaraa, saba ijaaraa, akkasumas hindeegaa wal dhabdee fida. Seenessi garuu dhugaas sobas ta'uu danda'a. Maddisaas seenaas ta'uu danda'a. Seenaa sobaas ta'uu danda'a. Afoolas ta'uu danda'a. Garuu humna qaba. Humna guddaa qaba. Seenaan hin jira. Oromoon durii kaasee seenaa hojjetaa ture, sabaaf sablammoonni seenaa keessa turaniiru. Garuu kan jallatee akkaataa seenaan sun itti dhiyaatu seeneffamadha. So amma kan mari'ataa jirru seeneffama isaa irratti malee the fact ni jennu seenaan sun jirchi. The fact jira. Akkaataa inni itti seeneffame garuu faaktii sana wajjin hin deemu kan jennu sun deconstruct ta'ee sirraa'uu qaba kan jedhu irratti waliigalleerraa jechuudha. Biyya keenya keessatti baroota mootii eegalee seenessa garaagaraa ture. Seenessi bara moototaa tureera. Akkaataan inni tamsa'aa ture. Miidiyaan inni fayyadamu. Eejantootni inni fayyadamanii garagarichaadha. So bara moototaa Itoophiyaa akkamitti ijaaramuu barbaadda? Maddisaa akkamii? Biyya akkamitti ijaarama? Saba akkamitti ijaarama? Kan jedhu ifatti taa'aa ture jechuudha. Kanaaf seenessonni sun amantaas hin fayyadamu, artiis hin fayyadamu, instituushonota mootummaas hin fayyadamu, kan mootummaa miti mootummaas fayyadamaa turan jechuudha. So bara moototaa kana keessa akka kanatti deebi'aa ture. Bara dargii keessas change and continuity ture. Sanas seenessa kanaan dura bara moototaa ture jijjiire. Hibratesabaawiitii Itoophiyaa uumuudhaaf meeshaan inni fayyadamaa jiru, seenessi inni fayyadamaa ture, kan guutuun itti deemamaa ture inni milkoofne. Bara Yaadigis dhimmoonni sabaaf sablammootaa akka seenessaatti akka ajandaa ishuu guddaatti dhimma abootawii dimokiraasiis achi keessatti abjuu Itoophiyaa uumuu barbaaduun wal qabatee deemaa ture sunus hin fullaane. So kun guutuun turre. Seenessa qeenxee kan jedhamu kan kara bitaa qofa osoo hin ta'in seenessi qeenxee kan hunda nammanne. Kan hunda nammanne. Itoophiyaa kana keessatti ana qofatu gahee qaba. Gaheen isa kaanii hin jiru jechuun seenessa qeenxeedha jechaadha. Ijaarsa Itoophiyaa keessatti wareegama akka gurguddaa saboonni fi sablammoonni kaffalanitti Itoophiyaan ijaaramte. Kanaafuu Itoophiyaan ristii kootii kan jedhu hundumtuu seenessa qeenxeeti jechaadha. Bifa kaaniin immoo Itoophiyaan anaan na hacuuccee Itoophiyaan na gabroonfatte malee ijaarsa isaa keessaan qabu kan jedhu seenessa qeenxeeti. Itoophiyaa ijaarsa keessatti Oromoon gahee olaanaa qaba. Oromoodhaan alatti biyya kana yaaduun hin danda'amu. So ilaalchonni kun hundumtuu exclusionary. Exclusionary. Inni bitaas jiru inni mirgas jiru. So kanaaf hariiroo dheeraa ijaarsa biyya kana keessatti ture keessatti hariiroon sabaaf sablammootaa duudhaa waliin jireenya kan hawaasummaa bal'aatu ture, daldalaan bal'aatu ture. Sana qofa miti biyya tokko ijaaruu keessatti immoo waliin waraanuun, warii wareegama kaffaluun, waliin injifannoo galmeessuun immoo madda seenessaati jechaadha. Itoophiyaa irra darbeeyyuu seenaan injifannoo Adwaa kan uummattoota gurraachaatii jennu kun seenessa. So Adwa was the first multi-ethnic battle jedha barreessaan tokko. Kana jechuun maali? Wareegama waloon kaffalleerra. Adeemsa keessa garuu seenaa barreeffame keessatti
keessaa dhiibamee keessatti akka mul'anne taasifamee inni seeneffamaa ture sirrii akka hin taane garuu amma ifa bahaa jiraadha. Adawaa keessaa qabna jeneraalota 11 jedhaman keessaa 9 keenya kun seenessachaadha. Kanaaf biyya kana kan ceesisu biyya Itoophiyaa hunda fakkaattu hundaan hundarraa ijaaramte duudhaa waloomaa walitti nu fiduu danda'u hunda giddu galeessa godhatee kan ijaaramte seenaa akkasitu seenessa walooti. Kunoo maaliin ifaa tokko kunooti wareegama waloodhaan kaffalee biyya kana ijaaruu keessatti hunduu gahee qabaadhaan ifaachaa tokko kana seenessa waloo irratti xiyyeeffannaa jennu. Lammaffaa seenessi waloo keenya Itoophiyaan biyya sabdameettidha. Clear. Kana eenyuun barsiifna? Ijoollee keenya barsiifna. Dhaloota barsiifna. Diversity Itoophiyaa keessa jiru sabdameessummaa Itoophiyaa keessa jiru kana akka idilaa'u taasifna. Lammaffaa institutioniin Itoophiyaan ijaartu hundumtuu Itoophiyaanota fakkaachuu qaba. Bifa sanaan ijaarama. Kanaan seenessa waloo ijaarra. Inni bu'uuraan immoo duudhaawwan sabootaa fi sablammoota hunda walitti hidhu. Heerri mootummaa duudhaa walooma keenyaati kontiraatnu. Duudhaawwan achi keessa jiran sun obbolummaan, walqixxummaan, bilisummaan isaan kun duudhaa sadarkaa biyyaatti qofa otoo hin ta'in sadarkaa idil addunyaatti dhala namaa walitti hidhuu danda'anidha. So duudhaa kana dhaloota barsiifnaa. Seenessa waloo ijaarrannaa jennu dhimmoota seenessa qeenxee exclusionary ta'an bitaas mirgaas bakka akka dhaban biyyi kun akka hunda fakkaatu taasisuudha. Yeroo baay'ee seenessa qeenxeen jedhamu karuma bitaa qofa yaadaman. No. Kan mirgaa ta'e rakkoo uumee reactionary bitaadhaa dhufu akka ta'u waan taasise sana bu'uuraan hubachuun barbaachisaadha. Seenessa waloo jennu kun immoo ajandaa sabdaneessummaati. Ajandaan sabdaneessummaa ajandaa Oromooti. Kana dagachuun barbaachisu jechaadha. So qabsoon ganamaa jalqabame Itoophiyaan biyya sabdaneetti haa taatudha. 1960 keessattis kan ta'e. Want seenaan kaleessaa har'a sirriitti nu jiraachisuu qaba, boru nu agarsiisuu qaba. Garuu haala faayidaa siyaasaatiif jecha immoo abuse ta'uu hin qabu. Abuse of history waan jedhamu jira, akkuma use of history kan jedhu jira. Seenaa kan taanetti seenaaf seenessa fayyadamuu hin qabnu kan jedhu jira. Kun egaa itiksii warra seenaati. Amma danda'ametti irraa of eegidha. Maaliifuu ragaadhuma dhugaatiin dhugaanuu dubbatamee dhumu. Dhugaadhumaan dhimma keenya bakka hangaachuu dandeenya. Fedhiin barbaadamu sunus kan biyyaas haa ta'u, kan nama dhuunfaas haa ta'u bakka ga'uu danda'a. Kanaafuu akkasitti ilaalamuudha qaba. Dhugaayuu dubbanne hin fedhuudha. Wanti guddaan garuu seenessi kuni akkuma nama namatti garaagarummaa qaba. Akkuma nyaata dhangaa mi'aa tokko cuukkoodhuma dhumni isaa garuu nama namatti garaagara nama qopheessetti. Tokko dhadhaan qabu noo bassoo irraa malta addaa jechisiisa kan boosettiin qopheessite yookaan immoo dhabame dhadhaan. Kan ittiin qopheessite immoo waan xinnoodhaanuu waan tokko mi'eessanii dhiyeessuun ni danda'ama. Qopheessuu qofa miti dhiyeessuunis jira. Yeroo baay'ee kan ittiin hayyoonni Oromoo qeeqaman tokko jira. Waa baay'ee nuu kennanii, waa baay'ee obaasanii, waa baay'ee laatanii, coomas laatanii, aannanis baksaas obaasanii maaloo karaa dhumkee duwwaa galtee kaanaa nyaatu kaa maaloo jedhanii gaggeessu. Gara kaabaa kanatti immoo waan tokko jira. Shiroodhuma xiqqoo wayii bareedduu wayii qopheessanii hin mi'oofti tixaffixaallechi bilaati jedhanii dhiyeeffatu kan jedhu jira. Akkaataa kana seenaa yoo ta'e seenessi haala kanaan akkaataatti dhiyeessinee malee dhugaarraa fagaataa miti. Bu'uurri isaa seenaadha. Dhuguma akka jettan aartiin dhiyaachuu qaba. Aartiitu baay'inaan seenaayyuu beeksise.
akkuma addunyaatti. Jalqabannaa jalqabuyyuu ogummaan nuti seenaayyuu akka qaama liitireecharii yookaan ogbarruutti ilaalamaa ture. Jechootaan miidhagsanii maal godhanii dhiyeessutu ture. Kanaaf garuu calaqqee dhugaati malee faallaa dhugaa miti kan ta'uu qabu. Dhugaa uummata keessa jiru jiruuf jireenya uummatichaa kan calaqqisiisudha. Malee waan uumtee guutuutti kan uumame ta'uu qabu. Kanaafuu yeroo baay'ee naa barreeffamu kitaabonni asoosamaa kun asoosama seenaa ልበወለድ ታሪካዊ ልበወለድ jedhanii barreessuu Amaariffaani asoosama seenaadha kan jedhamu jira akkasuma seenaa sana calaqqisiisee sirriitti kan mul'isu jira uumamni immoo kan barreeffamus ni jira inni mataa isaatiin callisee lafaan qabu ስነ ጽሁፍ የህይወት ነጸብራቅ ነው የሚል ጽሁፍ ነው ስናነብ ያደግነውና kan dubbisaa guddanne kanaafu wanti hundumtuu saayinsiin jiru saayinsiin ogbarruu isaa ta'u saayinsiin seenaa saayinsiin uumamaas yoo ta'e dhugaa jirurraa amma kanatti fagaatee baay'ee fulla'uu hin danda'u waa uumanii mi'eessanii akkaataatti dhiyeessanidha kanaaf haala sanaan ilaallaa nuti warri seenaatii akkaataatti maaliif godhanidha garuu baay'inaan ragaa irratti hundoofnaa ragaa sanatu deemuu qaba akkaataa dhiyeessinuun garuu sirriidhaan waa hundaaf fayyaduu danda'uu qaba kan jedhuun qaba seenaadha moo seeneffama barreeffamee kan warra kaabaa jennu kana kan isaanii barreeffataniiru kanaafuu keenya barreessinu malee akkuma warra leencaa sanaa wal qabatuudha akkasiin jedhinaa kan jedhu kun immoo dhugumaa kan kana dura ture kan barreeffamnis kan jiru aangoonis kan jiru kaabat bira waan tureef akkasitti ture yeroo hundammoo akkasii miti achi jala taa'ameeyyuu wacuucaa sana jala cunqursaa sana jala taa'ameeyyuu waa baay'een barreeffamaa tureera garuu akkas hin baane keessumattuu mana keessaas akkuma ka'e barnoota keessa galchuu diduudhaan kan barnoota keessa galu kan miidiyaatti dhiyaatu yeroo hunda kan garee aangoorra jiru sanaati sanatu sirrii miti sana sirrachuu qabaadha kan hunda argitu kan hunda galeessa ta'etu dhiyaachuu danda'u qabaa haala sanaan deemamuu qabaa malee dhugumaa seenaa moototaatu barreeffame seenaan moototaa sun immoo ajajaan barreeffamayyuu ture bara jiddu galeessaa kiroonikils kan jedhaman zeenaa maawal kan jedhamantu barreeffame isaan maal jedhu zeenaa warri barreessan kun azaajoonni kun tsaafee ትእዛዛት jedhamu warri ajajanii kan isaan ajajan waan mootiin barbaadu sunumayyuu guyyaa barreessaa oolanii gara galgalaan dhiyeessuuf waan barreessaa oolan haala hoolmaa mootii wanti tokko wanti mufachiisu wanti dadhabina mootichaa agarsiisu jiran annasuma haqama yookaan namicha sanatti tarkaanfiin fudhatamee hari'ama amma lubbuttuu ga'uu danda'a waan dadhabina isaa barreessina nama immoo dadhabina dhabu adda waraanaatti mo'atamuu danda'a waan adda addaa dogoggora adda addaa hojjechuu danda'a seeraan illee nama ajjeesuu danda'a garuu kun hundi hin barreeffamu kanaafuu akka haala isaan barbaadan qofaan barreeffamaafi ture sunumayyuu akka malee akkuma amma jedhame immoo dhugaarraayyuu kan fagaate ወታደሮቻቸው እንደ አሸዋ የበዙ ፊታቸው ሰው መቆም የማይችል ጠላቶቻቸው ፊታቸው መቆም አልቻሉም the great victories of አምደጽዮን ከንጀዱ ከን አምደጽዮን ረት በረፍ ኩለ ሰዲ ኩለ ፍሬ ማፍርተም ያውሪ ዜና አችራ ያልቀበ እና በረሰለ ከስት በረሱ ከናፉ ኡጋራ መፈጋቱ ትዩ ነምማ ነምቻ ባሰኒ መገርሲሰኒ አከዋቃ ወይ ተካ afuura wayitti namni fuuldura akka dhaabban diinuun isaanii akka fuuldura dhaabbanne akkasitti ibsu seeneffama barreeffame osuma dhugaatti kanaafuu sanatu jira suma gaafiin qabu garuu isumatu immoo ragaa ta'ee seenaan baay'een biyya kanaa kan barreeffamaa ture ragaan guddaan amma ammaattuu hundumtuu yoonni seenaan na barreessan seenaan biyya kanaa na barreeffamu seenaa dhugaasa guddaa jedhamee kan fudhatamu kiroonikilota kana yookaan tsaafee zeenaa maawalatu kana kanaafuu isaantu barreeffame jechaadha kan barnoota keessa gales maal ta'es isaan isa jijjiiramuu qabaadhuma kan jechaa jiru amma barreeffameera waa baay'een barreeffameera ayyoonni baay'een waraqaa qorannoo isaaniitiif waa baay'ee barreessaniiru. Seenessi kun siiviidha. So sadarkaa nama dhuunfaatti illee sadarkaa gareetti sadarkaa sabaatti sadarkaa biyyaatti waan akkaan barbaachisaa ta'ee fi
biyya jabduu ijaaruudha seenessi jabaan jiraachuun biyya cimtuu ijaaruudha seenessi cimaan jiraachuun barbaachisaa ta'uu san I think sirriitti stress godhuun barbaachisaadha nama jedhuufi. Biyya qofaa odoo hin ta'in nama dhuunfaadhaallee waan akkaan barbaachisaa akka ta'e stress godhuu barbaada. Namichi Kookoo Chaan jedhamu tokko nuyi namni dhuunfaan kun jedha. Hammi nuyi geenyu amma amansiisnee seenessaan nama biraa keessatti of ibsuu dandeenye fi namni sun amanee deebisee nu ibsuu jedha. Amma hawaasa Oromoo kana biratti nama guddaa, nama kabajamaa, nama akkanaa kana namni irra deddeebi'ee walii hima suni seenessa. Seenessi kun immoo necessarily seenadhaan walitti tan hidhatu ta'uu dhiisuu danda'a. Akkuma Dr. Dheeressaan jedhan seenan dhugaa barbaada, dhugaa calleessaa, dhugaa ibsaa. Seenessi garuu yeroo baay'ee kaayyoodha. Kaayyoon kun necessarily amma fakkeenyaaf kaayyoo siyaasaa yoo ta'e abjuudhaan mul'ataan waan akkasiitti walitti hidhata. Amma biyya Ameerikaa yoo fudhanne wanni Ameerikaa guddoo godhee ol akkanatti addunyaa irratti ol kaase seenaa miti, seenessa. Aartiin isaanii waan hojjete, Hooliwuudiin waan hojjetu kun necessarily waan dhugaa ta'ee miti. So waan sirriitti takka adda baasanii ilaaluun illee hin barbaachisaa laataanuma jedhu kaasuu barbaadeetan. Biyyattiin sabdaneettidha. Seenaa ishiitu qeenxee ta'e san akkamittiin akka wal fudhatu taasisnaadha kan haasa'aa jirru. Biyya kana kan ijaarre waliini kan haasa'amu immoo qeenxeedha san akkamitti wal fudhachiisnaa kan jedhudha. Dhugaa dubbachuuf dubartittii Barbaados muummicha ministeeraa dhiyoo kana yaa'ii Afrikaa irratti dhufte tokko nan calqaba. Mi'a Amoor Mooftilee yeroo 10 kaaste waa'ee Adwaa yeroo 10 nuti seenaa mataa keenyaan beeknu hin cabsina yeroo 10 kaaste Saakreen Laandiidha Itoophiyaan jettee kaaste warri amantaa akkanaan hin lolle malee akkuma Yerusaalemii fi akka Makkaa kana jechuudha. So Adwaan injifannoo walooti naa jennu kan qeenxee godhaniiti akka nuti hundumtuu keenya akka hin jenne kan nu taasisan malee injifannoo walooti naa jennu lola sanarratti kan hirmaate nama bahaa amma lixaatti kaabaa amma kibbaatti hundatu hirmaate akka dubartiitti hirmaate dargaggeessatti hirmaate fardeen Oromoollee achirratti maqaa qabu dhugaa dubbachuuf fardeenumti Oromoollee. Fardeen barreessan tokko naa barreessu fardeen Oromoo fardan fakkaatu waan bishaan guddaan gadi namatti yaa'u fakkaata jedheeti kan barreesse kana cabsuutu jira. Injifannoon sun lollis kan waloo ture garuu warri seenessan immoo qeenxee godhan. Injifannoonis kan walooti. Itoophiyaan achirratti hundoofte jenneeti kan nuti dubbannu. Itoophiyaadhaa waloodhaa. Uummata Itoophiyaa hundaaf Afrikaadhaafis waloodhaa gurraacha addunyaarra jiru hundumaaf kan mataa itti ol qabateedha. Egaa Itoophiyaan Afrikaa keessaa biyya koloneeffamuu jala hin seenne jedhamteeti kan fakkii akka fakkiitti kaatu kun hundumtuu gaafas dhalate faranjiin cabuu akka danda'u lolaan Afrikaa gonkuma yaaduu akka hin dandeenye mala biraatti gara neocolonialism akka duufan kan taasisanadha. Egaa lola sanarratti tokkummaatu uumame Itoophiyaatu uumame jenneeti kan namnumtuu kan wal bare lola sanarratti Oromoon, Amaar, Tigreen, Walaayittaan lola sanarratti wal bare. Innaa lolaa qophaa'u kaasee iddoo lolaatti innaa lolaa deebi'u akka har'aa makiinaan hin jiru uummanni wal bare. Ani naannoo kootti nan beekaa afaan Amaaraallee baranii ji'a 3 moo ji'a 4 keessatti xiqqoo dubbachuu kan calqaban jiru jechaan dhagaye. Afaan Tigreellee kan yaalan jiru jechuun dhagaye. Egaa iddoo sanatti immoo gootota dhalate. Nutamma kan walooti jenna mitiiree jeneraalota 11 keessaa 9 kan Oromootu lolli sun keenya duwwaadha jechuu hin qabnu dhugaa dubbachuu fi hundumatu lole.
ishii galaa qopheessiturraa kaasee haa ta'uti 11 keessaa 9 yookiin 8 Oromootatu hooggana waraanachiisan. Egaa gootummaan achitti dhalate. Gootummaan dirree badhee irratti dhalatu iddoo lolaatti dhalata. Lola keessaa jeneraalli ba'a. Lola keessaa jagni ba'a gaafas. Egaa amma Dr. Dheeressaan kan jedhe gootota achitti dhalatan sana baay'ee cabsuutu ture, dhoksuu ture, hambisuutu ture. Kana hundumaa akkuma gahee isaanitti kaasne biyyi kun keenya, lolli sun keenya, injifannoon kan keenya jennee fudhanna jechaadha. Walabummaan keenya duwwaa ka Itoophiyaa duwwaa oduu hin ta'in gaafas calqabe kan Afrikaa. Kan Afrikaa. Na walabummaan gurraacha addunyaarra jiru gaafas calqabe dhugaa dubbachuuf. Na lolli sun immoo lola maqaa qabu. Egasii lola meeqa lolleerra. Achitti nama 4,000 kan Oromoo kan Itoophiyaa kan du'e 6,000 fakkaata kan Xaaliyaan kan du'e Dr. Dheeressaan korreekt na godhuu danda'a. Egasii nama meeqa fidne garuu lola maqaa hin qabne lola biyya keessaa lola yertuu lolla jechaadha. Suni garuu waggaa 129 hunda keenya akaakayyuun keenya abaabayyuun keenya manatti galle waa'ee Adwaa taasaa malee lola shiiqee kana kan sitti hin jiru gonkuma lola maqaa qabu kan jennu kanaafi waggaa waggaan kan kabajus kanaafi egaa seenessa waloo ijaarsa biyyaa sabdaneettiif jenne. Sabdaneettidha biyyattiin seenaa waloo sana ijaaruu qabna. Calqabeera muummichi ministeeraa waltajjii argatan hundumarratti waa'eedhuma kanaa kaasu pirezidaantiin keenyas waa'eedhuma kanaa kaasu ijaaramaa jira, bu'uureessaa jirra. Mana barnootaa keessatti calqabaa jirra. Uummata keessatti calqabaa jirra. Kan akkanumatti itti fufne wal hubachuu dandeenya saba hundumaanuu isa seenaa koo duwwaadha jedhus barsiisuu dandeenya. Nutis immoo dhuguma hirmaannaa fi ijaarsa biyya kanaa keessatti akka Oromootti iddoo guddaa qabna. Isa xinnaa qabus immoo rikognaayis goonee waliin deemne gaarii ta'a kan jedhu jedha. Injifannoo Adawaa akkasumas lola Maacoo Kaarramaarraa guutee dilii kan maaristoota wajjin taasifame lola Kaarramaarratti kan hirmaate uummata saba tokko qofan turre. Adawaa irratti kan hirmaate saba tokko qofan turre. Guutee dilii irratti kan hirmaate saba tokko qofan turre. Maaristoota Sudaan kan deebise uummata Oromoo fi uummata biraati. Uummata biraa dabalatee jechuudha. Kanaaf kun seenaa waloomaa qabaachuu keenya nu agarsiisa. Haa barreeffamuu baatu malee jechuudha. Keessattuu injifannoo Adawaa immoo kan boolli mul'atudha jechuudha. Hariiroo uummata ofii sabaaf sablammoota kan cimseedha. Akka fakkeenyatti loltoonni fardeen Oromoo injifannoo Adawaadhaaf gahee yookaan gumaacha guddaa taasisaniiru. Isaan qofa otoo hin taane immoo ispaayinooj yookaan immoo intelligensiin akkasumas odeeffannoo qabachuu irratti uummanni Tigraay keessattuu hawaasni Tigraay yeroo lola Adawaa san gahee guddaa taphataniiru jechuudha. Loltoota fardeen Oromoo yookaan immoo qabsaa'ota naannoo gara biraatti dhufantu injifannoo Adawaa qofa fuudhee jechuu hin dandeenyu kan intelligensii warra uummata Tigraay keessattuu kan Awuroom baay'ee murteessaa ture jedha gaazexeessitoonni barasanii kan turan jechuudha. Kanaaf injifannoo Adawaa kan fuudhee uummata Tigraay, uummata Oromoo, uummata Amaaraa, uummata sabaaf sablammoota gara biraa dabalateeti jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo gama loltuu fardeeniitiin duraa dhufanuun malee kaanis gahee guddaa taphataniiru jechuudha. Keessattuu immoo Birraatuu fakkeenyaaf Birraatuu kan jedhamu Fitiraanii Birraatuu warra Meettaa, Caacaa Doobbee warra Abbichuu, Gabayyoo Gurmuu warra Abbichuu ammas akkasumas warra Galaadhaas eenyu gurbeetii baay'eedha ka Fitiraanii abta gorgis dinagdee faanis jiru. Maqaa dhoofnee jeneraaloota 9 isa jennu miti jechuu barbaadetanii hamma hin qabanu. Keessattuu Dajjaalmash Fitiraanii warri jedhaman kuni loltoota isaanii hoogganaa warra turani. Qotee bulaan qotee isaa dhiisee
lafasaa tuulaa cidhiisaa dhiisee maalsaa dhiisee midhaasaa dhiisee gama sanitti kan duule uummata Oromoo yookaan uummata Tigraay yookaan immoo saba tokko qofan turre saba hundarraa kan duulan jechuudha. Kanaaf gaheen qotee bultootaa kan saba hundaa gaheen loltoota fardeenii kan warra Walloo kan warra Shawaa akkasumas to some extent kan Wallaggaa dhufan akkasumas jiru ture. Gama kaan immoo keessattuu kan yaadatamuu qabu Toozilii jeneraal Xaaliyaanii kan ajjeese Jimmarraa ture Federaalii Abbaa Urjii jedhama ture. Seenaan tokko gaafa barreeffamuudha Goree Tsaggeen dhugaa qabaachuu qaba. Dhugaa qofa osoo hin ta'in immoo waan inni barreeffamu sun waan gaarii ta'uu qaba. Yookaan immoo isa moral value isa jennu sun moral principle isa jennu sun isa of keessatti qabaachuu qaba. Miiraafis sabaafis biyyaafis akka tolutti yookaan immoo aesthetic akka bareedutti dhiyaachuu qabaadha. Waloon kun nu barbaachisa. Gaafa waloo gaafa kaasu Adawaa rees godha. Gaafa Adawaa kaasu sabaaf sablammoonni kaabaa kibbaa gaafa warra ilutti gaafa wal argan jedha. Garaagarummaan afaanii garaagarummaan aadaa rakkootti hin taanedha. Waloota achitti isaa walitti fide. Yaada tokkoon walii galanii seenaa san galmeessan. Waloon siyaasan alatti sabaaf sablammoonni biyya kana common ground qabudha. Walloo, Walmaraa, Wallaggaa, Waldiyaa kana sirreessuun barbaachisaadha. Barreeffamoota isaa keessattis kana sirreessuudhaaf waan baay'ee hojjete. Kun literally namoonni baay'een karaa garaa garaatiin kaasu kun sirraa'uu qabanitti fakkaata akka nama ogummaa kana keessa jirutti. Fakkeenyaaf Adawaa kaafnu Tsaggeen akkamittiin Adawaa barreessee karamitti jallise seenessa qeenxeedhaan hojjechuu jechuun akka art formiin garaa garaa yaada kana karaa tokko qofan yookaan perspektiivii tokko qofan akka laallu godhe never sabaaf sablammoonni kaabaa kibbaa walitti dhufanii hundumtuu gahee isaanii achi keessatti baataniiru. Kana gochuu keessattis yaada waloo kana ijaaruu keessattis gaheen art formii qabu guddaadha. Kana qofaa miti ijaarsuma state formationii backgroundii biyya kanaa kaasetti seenaa moototaa kaasee hiis godha. Akka sirrii hin taane. Cabiinsa siyaasa biyyattii kanaa isa akka ta'e. Nation building project biyya kanaa garaagarummaa yaadaa yookaan garaagarummaa sabdaneessaa fudhatee lafa qabsiisuuf hojiin hojjetame sirrii akka hin taane. Kun lafa qabsiisuu keessatti seenessa qeenxee lafa qabsiisuu keessatti Tsaggee qofaatu seenessa waloo kana qabatee isaan mormaa ture. Against approach kanaan garuu art forming biyya kana literatureis dabalatee jechuudha. Potentially hundumtu seenessa qeenxee ijaaruu keessatti gahee guddaa qabu ture. So yaanni argammaa keessuun hin jira. We should have to deconstruct and reconstruct the new story. Kana gochuudhaaf kaapitaalota qabnu akka sabaatti akka biyyaatti isa gama creative artiitti jijjiiruutii qabna. Rational thinking ijaaruu keessatti yookaan yaada kanarratti uummanni kun akka walii galu yaada kana akka fudhatu gochuu keessatti sirruma ijoollee keenya barsiifachuun gaariidha. Seeshinii akkana qabaachuun gaariidha. National dialoguing barbaachisaadha. Garuu isaan alatti immoo yaada tokko mind of state yookaan governing value sona sammuu keenya akka ta'u immoo potentially artistic formii fayyadamuun barbaachisaadha. Biyya ijaaramte keessa jirra. Ammas biyya ijaaramaa jirti. Ijaarsi biyyaa hin dhaabbatu. Rakkoon ijaarsa biyyaa kanaa ni guddaan seenessa waloo dhabuudha. Seenessa waloo dhabuu keenyaan immoo maal dhabnee kan jirutti yoo xiyyeeffannee gaarii ta'a kan jedhu yaada gabaabaa kennuun barbaada. Seenessa waloo dhabuun sirna bulchiinsaa biyya kana keessatti garaagarummaa qixa sirriitiin keessummeessuu dhabuullee dhaaf carraa uumeera. Sababiinsaa seenaan barreeffamee jiru sabaaf sablammoota biyyattii hunda qixan gammachiisne
qixan gammachiisne waan ta'eef sabab salmoonni biyyattii wal komataa komii irratti kaasaatti kan isaan jiraatanii kun immoo gama tokkoon dhiibbaa sirna bulchiinsaa illee fideera kanaaf heddumina qixa sirriitiin keessummeessuu dhabuu keenyaaf illee sababa guddaadha jedhanii yaaduun danda'ama. Kanaaf sirni federaalizimii biyya kana keessatti waggoota dheeraadhaaf hojiirra oolaa ture. Maqaadhaaf sirna federaalizimii jedhamu malee bu'uuraan heddumina qixa sirriitiin keessummeessee seenaan sabab sablammoota biyyattii qajeelee akka barreeffamuuf illee carraa gaarii hin banne. Kanaaf seenessa waloo qabaachuu gaafa jennu inni jalqabaan heddumina qabnu kana qixa sirriitiin akkamitti keessummeessuu dandeenya. Seenaa dabee barreeffamee kan akkamitti qajeelchuu danda'ama kan jedhu irratti kan xiyyeeffachuu qabu. Kanaaf ijaarsa biyya kana keessatti sabab sablammoonni biyyattii hundumtuu gahee mataa isaanii qabu. Garuu immoo akka fakkeenyaatti Aduwaa yoo fudhanne injifannoo Aduwaa irratti argame sabab sablammoota biyyattii hundadha kan irratti hirmaate injifannoo sanas kan galmeesse. Garuu immoo injifannoo sanaa booda seenaatu haatame seenaatu saamame. Kanaaf sabab sablammoonni warri kaan ala gonfamanii injifannoo saba muraasaa ta'eeti kan inni galmaa'ee jiru. Kun immoo ammas wal dhabdeen siyaasaa yeroo adda addaatti ka'aa mul'achaa jiru. Isa kana qixa sirriitti wal hubachuu dhabuudhaan kan ka'e waan ta'eef sirni federaalizimii ijaarsi sirni federaalizimii illee kan inni ta'uu qabu seenessa waloo ijaaruu irratti kan xiyyeeffate ta'uu qaba kan jedhu akka yaadaatti kaasuun barbaada. Seenessa waloo gaafa jedhamu seenaa qofaaf utuu hin ta'in faayidaa biyyaatiif ooluu danda'uu qaba. Sababiin isaa tokkoffaa akkuma jalqaba kaasee waa'ee seenessa waloo gaafa kaasnu heddumina waan qabnuufi. Heddumina kan nu qabnu aadaadhaan, amantiidhaan, hawaasummaadhaan garaagarummaa qabna, addaddummaa qabna. Akkuma addaddummaa qabnu immoo walitti hidhaminsa guddaas qabna. Akkuma jalqabaa Dr. Dheeressaan kaasaa turan siyaasaan walitti hidhaminsa baay'ee qabna. Seenaa waloo hin qabaatiin malee aadaadhaan walitti hidhaminsa baay'ee qabna. Hawaasummaadhaan illee uummanni biyyattii walitti hidhaminsa hedduu qaba. Haa ta'u malee walitti hidhaminsa kun qixa sirriitiin waan hin hubatamneef faayidaa biyyattiin irraa argachuudhaa maaltuuf hin oolle. Kanaaf seenessa waloo gaafa jennu seenaadhuma barreessuuf yookiin seenaa himuudhaaf qofatu hin ta'in faayidaa biyyoolessaatiif ooluu danda'uu qaba. Hawaasa biyyattii karaa dinagdeedhaan hawaasummaadhaan walitti hidhuu danda'uun barreeffamuu ijaaramuu qaba. Kanaaf faayidaa dinagdeetiif illee oolchuu hin danda'ama. Seenessi waloo faayidaa dinagdeetiif illee ooluu hin danda'a. Faayidaa sirna bulchiinsaatiif illee ooluu hin danda'a. Karaa biraatiin immoo madda kuufama beekumsaa goonee illee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Sababni isaa yaadi hunduu bakka tokkotti gaafa keessummeeffamu seenaan nama hundumaa seenaan sabaaf sablammii hundumaa ija tokkoon faayidaa qaba jedhamee yoo itti amaname beekumsi iddoo adda addaa keessaa maddu walitti dhufee biyya cimtuu biyya guddoo ijaaruu danda'a waan ta'eef faayidaa sirna bulchiinsaa haalli nu qabaachuu danda'a. Waan waloo uumuu kan dandeenyu yoo irratti walii galle qofa. Kanaafuu nuyi barbaachisummaa isaa biyya jabduu ijaaruudha akkaan barbaachisaa ta'uu isaa stress yaa goonu malee adeemsi kana huumu garuu adeemsa akka marii biyyoolessaa kana. Bu'aan marii biyyoolessaa inni guddaan anaaf fakkeenyaaf seenessa waloo kana mirkaneessuudha. Biyyi tun sabdaneettiidha. Sabdaneetti yeroo jennu immoo sabni adda addaa seenessa mataasaa qabaachuu akka danda'u hin amana. Garuu akka biyyaatti fi biyya jabduu taaneetti fufuudha immoo kan waloo kan irratti walii gallu qabaachuu qabna wajjin ijaarrachuu qabna ka jedhu sun barbaachisaadha jechuudha. Isa waggaa ijaarru akkuma Dr. Dheeressaan kaase fakkeenyaaf hammataa ta'uu qaba, madaalaa ta'uu danda'uu qaba. Qaamni hundumtuu irratti hirmaatee waan kana irratti hodhu kenniidhaan waliigalee wajjin uumuu qaban jedhu sun I think baay'ee barbaachisaadha. So to conclude baay'ee barbaachisaadha. Seenessa waloo waan waloo oduun qabaatiin biyya jabduu ijaaruun hin danda'amu. Maal gochuu qabna eenyutu sirreessuu qaba kan jirutti xiyyeeffannee fakkeenya yoo fudhanne amma Aduwaama fakkeenya yoo fudhanne bara hedduudhaaf laallafamaa ture garuu sabni Oromoo injifannoo koodha jedhee yeroo muraasa asii kan dubbachuu jalqabe. Yeroo kan akka injifannoon Aduwaa gootummaa warra kaanii ta'eetti beekamtii laatee bira darbee amma garuu erga seenessi waloo kun qoratamuu jalqabee lakki injifannoon kun kan keenya nutu harka caalaa keessaa ga'ee qaba jedhamee dubbatamuu eegale. Akkasuma warra fanii jiranillee bu'aa Oromoon biyya kanaaf buuse ga'ee Oromoon biyya kana keessatti qabu
dubbachuu taansee kan dhufu maal hojjechuu qabnaadha. Kanaaf akkuma amma karaa adda addaatiin barreessitoonnis seenessitoonnis injifannoo Adwaa uummanni Oromoo gahee olaanaa akkuma qaba akkuma beeksan dinagdee keessattis hawaasummaa keessattis uummanni Oromoo ijaarsa biyya kanaa keessatti gahee olaanaa akka qabu maaltu eenyurraa eegamu jedhu irratti xiyyeeffachuun gaarii ta'a. Hayyoota dinagdee hedduu isaanii qabna gama dinagdeetiin hayyoota seenaa hedduu qabna. Kanaaf seenaa nama barraa'ee jiru kun akkamitti sirrachuu danda'a? Sababiin isaa seenaa barraa'ee yeroo dheeraadhaaf turedha. Sammuu dhalootaa keessatti kan kalaqamedha. Kanaaf seenaa jal'atee biyaasdi ta'ee barreeffame kana sammuu dhalootaa keessatti kan kalaqame sirna barnootaa keessatti illee hammatamee yeroo dheeraadhaaf hundee kan godhate kana akkamitti sirreessina jedhanii irratti hojjechuun barbaachisaadha. Sababiin isaa daa'imman keenya dargaggoonni keenya manneen barnootaa keessatti seenaa dabee barreeffame kana kan isaan barataa oolanii kan isaan barsiisaa oolan barsiisonni manneen barnootaa illee seenaa kana kan isaan barsiisaa oolanii. Kanaaf kaarkulamiin barnootaa keenya illee maal ta'uu danda'u qaba. Seenessa waloo kana ijaaruu keessatti seenaa dabee qajeelchuu keessatti haqa dabee sana qajeelchuu keessatti gaheen dhaabbilee barnootaa maal ta'uu qaba. Gaheen seektara barnootaa maal ta'uu qaba. Kaarkulamiin barnoota biyyattii maal ta'uu qaba kan jedhullee keessa deebi'amee ilaalamuu qaba. Aktuwaali amma haalli amma kaarkulamiin barnoota biyyoolessaatti qophaa'aa jiru fooyyee qaba. Sababiin isaa beekumsa xabboo kan jedhaman kan seenaa sabaaf sablammoota biyyattii ifatti baasuu danda'an hedduun isaanii itti dabalamaa jiru. Garuu ammas kun gaadhaa jennee ilaalle jalqabbiidha malee gahaa miti waan ta'eef irra caalaa dhaloonni bu'uura irraa akka inni baraa deemuuf seenaa isaa tokkoffaa seenaa isaa of kan mataa isaa akka inni baru. Lammaffaa immoo seenaa biyya isaa sirrii ta'e isa qabatamaa ta'e ga'ee sabaaf sablammoonni biyyattii keessatti qaban maal akka ta'e sirrii akka inni baruuf bu'uurumarraa manneen barnootaa keessatti yoo jalqabame hawaasni gara fuulduraa seenaa waloo sirrii ta'e ijaaruu danda'a. Biyya kan walii taate ijaaruu danda'a jedhee namana. Kanaaf ani wantoonni amma akka seenaatti ka'aa turanis kan hayyoonni biraan kaasaa turanis hundi isaa dhalootaaf kan darbuu danda'u sirna barnootaatiin yoo deeggarame. Ga'een seenessitoota warra seenaa barreessan maal ta'uu qaba kan jedhu kitaabota kanaan dura jal'ifamanii barreeffaman sana sirreessinee barreessuu keessatti ga'een hayyootaa olaanaa ta'uu qaba. Kitaabilee wabii olaalle amma mana dubbisa kitaabaa adda addaa keessaa yoo ilaalle kitaabonni dhiyeenya barreeffamanii mana dubbisa kitaabaa galanillee hin jirani. Dhaloonni kitaabotuma duraa sana dubbisaa jiru. Kitaaba sana duraa sana dubbisaa immoo seenaa waloo inni ijaara jechuu hin danda'amu waan ta'eef bu'uurumarraa manneen barnootaarraa yoo jalqabne daa'imman irraa yoo jalqabne gaarii ta'a kan jedhuun ibsuu barbaada. Inni biraan immoo sirna bulchiinsaa keessatti. Sirna bulchiinsaa keessatti rakkoon sirni federaalizimii biyya kanaa qabu sirni bulchiinsaa haaraan yoo dhufe sirna bulchiinsaa darbee abaaraa ooluu qofadha malee maalirraa baratama kan jedhus kaa'uun gaariidha. Sirna keessa siyaasatu jira, seenatu jira, aartiitu jira akkuma obboleessi kiyya jedhe kana hunda imaammataan deebisne imaammataan cabaa ture neemingi and sheeming poolisii. Qaalluun hedduutu Finfinnee irraa kan cabe tarsiimoon cabe kun imaammataan cabe. Kan deebi'es mootummaan irreecha gaafa deebisu gadaa gaafa deebisus kallattuma saniin deebise kan sirnaan deebi'u sirnaan deebisne. Asirratti mootummaan naannoo Oromiyaa galateeffachuu waan barbaadu tokkotu jira kan sirnaan cabe sirnaan deebisaa jira mootummaan naannoo Oromiyaa. Fakkeenyaaf buusaa gonofaa fudhachuu dandeenya. Mana murtii aadaa fudhachuu dandeenya. Gaachana sirnaa fudhachuu dandeenya. Tajaajila lammummaa fudhachuu dandeenya. Ammallee haaromsa aadaa jedhee kan biitti osoo aadaan hin haaromfatin guddatte hin jiru. Chaayinaa yoo ilaalle fakkeenyaaf maal goote seenessa waloo san fiddee Belt and Road Initiative keessa galchite har'allee nulleen aadaa isaanii yoonni jechaa jirra jecha. Gaafa hojjennu akkatti waloomsinee hojjenna malee akkam goone jennee kan bira dabarruu miti jechaadha. Kanaaf kan sirnaan cabe sirnaan sirreessuun dirqama ta'a. Kan seeraan cabe immoo seeraan deebi'aa jechaadha. Fakkeenyaaf reefu Dooktar Achii kaasee ture miidhaan ga'ee jira yes galmaa'uu qaba. Wanti gaariin hojjetamee jira yes galmaa'uu qaba. Warri seenaa kallattii kanaan adda baasanii mootummatti dhiyeessuu qabdan yookiin warra marii biyyoolessaa qopheessutti dhiyeessuu qabdan. Policy of memorization barbaachisa taanaan poolisiin boofii qaba imaammanni jechaadha. Sadarkaa sanitti wal fayyisneeti deemnaa jechaadha. Hayyoonni seenaa keessumattuu dhimma kanarratti irratti xiyyeeffamee deeggarsi mootummaa taasifamee fi hayyoonni akka biyyaatti walitti ba'anii seenessa waloo biyya kanaa yoo barreessanii dhalootaaf dabarsanii biyyi kun biyya jabduu taatee itti fufuu dandeessii waanuma jedhu yaada kaasuu barbaada. Kan biraan akkamittiin seeneffama kana seenaa waloo kana ijaaruun danda'a? The way forward akkamittiin ijaar kan jedhu sanarratti fuula duratti
qorannaan mareen dheeraan akka irratti ta'u ta'ee yaanni ka'ee mariin amma akka biyyoolessaatti ta'aa jiru sun hundeen marii sana ta'uu qaba. Seenaa waloo ijaaruu irratti diyaaloogii nama ta'u kun ajandaa guddaa ta'ee achi keessatti bahuu qaba kan jedhu sana irratti mari'anneerra. Kan biraan egaa seeneffama yoo jennu barreeffama duwwaa miti kan jiru. Barreeffamaan kan jiru barreeffamaan sirraa. Seeraan caasaan kan jiru caasaan seeraan sirraa. Oral kan jiru moo jira. Duratti Zalaalem maayikiroo naareetiivs warra jedhaman kana warra xixiqqaa sabaaf sallamoota hedduu jiran sun guutuutti balleessuu hin dandeenye. Biyyoota warra guddatanii jiran keessa illee hin jira waan akkasii everywhere. Awurooppaa jedhan amma saboota adda addaa hedduu inuma jira naareetiiviin akkasii. Garuu kun maaliin minimaayizii gochuu danda'a kan jedhus wal quunnamtii walitti dhufeenya sabootaa jabeessuudhaan. Saboonni aadaa isaanii kennanii fudhachuun aadaan akkasii akka guddatuun. Fakkeenyaaf muuziqaa biyya keenyaa yoo dhaggeeffanne kan Gondorii dhufe waa'ee Gondor sirbaa, kan Goojjamii dhufe waa'ee Goojjam sirbaa, Wallaggaan dhufe waa'ee Wallaggaa sirbaa, Baaleen dhufe waa'ee Baalee sirbaa. Gondorii kan dhufe waa'ee Oromoo kan sirbu is very rare. Waan akkasii hin jiru. Waan akkasii sana promote gochuun barbaachisaadha. Waan aadaa ofii duwwaatu hin ta'in aadaa biraa sana promote gochuun, idealize gochuun, cultural exchange sana dabalaa kan jedhu yaada seenessaa waloo kana ijaaruu keessatti yaada guddaadha. Kan biraan barnoota keessatti sirna barnootaa keessatti akkuma Oromiyaa keessatti jalqabamee jira. Sirna caasaa mootummaa keessatti sirna gadaa gashuun jalqabamee jira. Yoo laallamma waa'een hubannoon sirna gadaa guyyaa guyyaan akka biyyoolessaatti jijjiiramaa deema. Amma namoonni kan beeku jira. Sirna gadaa irratti afaan Amaariffaan kan barreessu jalqaban jiru. Dura sirna gadaa lagataa warri turan amma hubachuu jalqabanii jiru. So naareetiiviin suni waloomaa jira jechuudha. Guddataa jira jechuudha. Sanatti jabeessu karaa adda addaan karaa aartiin karaa waan jabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo dhiyoo kana keessa OBN irratti kan argu diraamaa tokkotu jira. Diraamaan afaan Amaariffaatiin aadaan sun garuu kan Oromooti. Akteroonni maqaan isaanii kan Oromoodha. So audiensiin sun Oromoonis hin dhaggeeffata, sabni biraanis hin dhaggeeffata. Sun aadaa Oromoo keessa jiru sana, vaaluu Oromoo keessa jiru sana waloomsaa jira jechuudha akka kana. Trendiin akkasii sun baay'ee jabaataa deemuu qabu kan jedhudha. So mariin keenya is very fruitful, productive ture baay'ee galatoomaa. Fuula duratti akkasumatti irratti mari'ataa deemnaa bakka jirrutti mootummaanis kanarratti jabaateetti fufuu qaba, ayyoonni darabaanni itti fufuu qabna. Kanan jedhaa baay'ee galatoomaa guyyaa gaarii. Gaaffii hin qabu. Yaadiin sadas godhamaa jira. Kallattii adda addaatiin ammallee baay'ee quucaran malee kolleejjota barsiisota Oromiyaa keessa turan keessatti innaa turre mojuulota adda addaa kan ittiin barsiifnu. Innaa qopheessuun amma dandeenyu keessa galchuuf yaalaa turreerra. Kan haala adda addaatiin barraa'e ragaalee haaraa ragaalee kallattii adda addaatiin barreeffaman kan biiroon aadaa fi turizimii boodammoo jidduuwwan aadaa barreesse kitaabotuma seenaa Oromoon jaarraa 16ffaa jaarraa 20ffaa kan jedhan sana duras kan Piroofeesar Muhammad fa'aan Piroofeesar Tasammaan fa'aa barreessanis fudhannee afaan Oromootti himnee amma dandeenya yaalleerra sun ammas fufuu qaba amma godaatti deemuu qaba amma sadarkaa tokkoffaatti gadaadhuma gara barnootaatti fiduun kun mataa isaatii waan salphaa miti kun jabaatee itti fufuu qaba. Garuu safuudha jedhamee amma kan barsiifamaa jiru isuma dhugaatti safuu Oromoo sana miti kan agarsiisaa jiru sun ilaalamuu qaba. Biiroon barnootaa ilaalaa jiran natti fakkaata. Kanaan imma daffame malee kan biraa afaan Amaaraatiin qophaa'ee haala biraatiin kan qophaa'e haala addunyaalessaa keessa jira. Wanti nama hundaaf dhugaa ta'ee akkuma heera keenya keessa jiru. Garuu waa baay'een safuu Oromoo saganamaa sana sirriidhaan of keessa galcheera jennee ilaalle garuu hin qabu kana. Kun sirrachuu qaba garuu adeemsuma keessa wanti hundummoo sirrataa deema haala sanaan deemuun barbaachisaadha. Eenyutu waaltessaan egaa hunduma keenya garuu keessumattuu immoo nuti warri seenaa barannu barsiifnu dirqaman nurra jira.
sanagaa amma danda'ametti deemaa jirra gara fuulduraattis itti deemama. Seenaan kan waa maraati malee kan siyaasaa qofas hin ta'u akkuma dura dubbadhe kan hawaasummaa agarsiisu kan diinagdee agarsiisu jiruuf jireenya uummataa agarsiisuu danda'u qaba akkuma aadaadha. Seenaanis kan darbe irratti xiyyeeffatee kan har'aaf hubachiisee kan boruu immoo qiyyafachiisee kan deemudha akkasitti ilaalamuu kan qabudha. Seenaa waloo seenaa qeenxee kan jedhu obbo Hayiluun sirriitti waan kaasaniif irra deebi'anii seenaa waloon hunda kan hammate namoota dhuunfaarraa kaasee amma sabaaf sablammootaatti kan hammate kan garee tokko qofa ol baasee zaka wayyaba ta'e immoo namoota hagoo namoota xiqqoo murna xiqqoo kan ol kakaasu ta'uu hin ta'in kan hundumayyuu amma danda'ame hundumtuu keessatti of arguu danda'uudha kan waloo jedhamuu qabu malee isa kana dura jedhamu sana isaa ብሔራዊ ታሪክ ብሔራዊ ትርክት jedhamee kanuma garee tokko qofa agarsiisu kan garee tokko kan ብሔራዊ ta'ee kan garee biraa immoo kan sabaa kan gosaa ta'ee mul'atu sun afee sabni hundumtuu kan keessatti wal arguu danda'uudha kan jedhu kanuma sitti dhiyeessuuf yaalleedha. Kana idileessuuf tokko knowledge productionidha beekumsa oomishuuf raabsu artii fayyadamuudha kan eeramani kana keessa powerful instrument. So kanaaf high culture superstructure dhimmoota biyya ijaaran keessaa supra culture kana sirriitti focus goonee hojjechuu artiin Oromoo akka ammayyaa'u aadaan hojii keenya akka jijjiiramu fiilmiin akka bareedee bahu duudhaan keenya achi keessatti akka calaqqisu muuziqaan keenya ammayyaa'ee guddatee industirii muuziqaa keessatti dorgomaa akka ta'u sana keessatti aadaa keenya fudhatee akka inni deemu. Literaachariin keenya kan dhuka qabu kan jabina qabu beekumsa oomishu sana irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba. So kanaaf haalli mijataa maalii isteet apparaatasiin qaba ispoonsariin godha mootummaan. Kana fayyadamnee yoo ijaarri seenessa waloo kana keessatti biyya tasgabbii qabdu hunda fakkaatu ijaaruun hin danda'ama. So daandii walakkaa fudhatanii deemuun kun immoo chaalenjii guddaa qaba. Bitaas mirgaas. Miirri miidhamummaa kan kaleessaa san hayyaadana keessa hin jiraannu. Seenaa gaggaarii kaleessa abboonni keenya hojjetanis dhoksuu hin qabnu. Lammanuu madaala isaatiin laalamee seenessa akkasii biyya akkasii barbaachisa waan ta'eef dhimmoota kanarratti yeroo garaagaraa marii hayyootaa bitaa mirgaanis haa dhufu yaadni haa bahu namni haa hubatu haa baru kanarratti fokas goonee xiyyeeffannee yoo hojjenne biyya jabduu hundaaf taatu hunda fakkaattu ijaartuudha. Kana keessatti immoo yaada keenya calaqqisiisuun yaada fiduun mariidhaaf dhiyeessuun barbaachisaadha waan ta'eef kanaan jedhu galatoomaa ulfaadhaa warra bulaa.